Hello, Inspector. Oh, nagamu? Du'eera. Maal? Eessatti? Otoon beekesin dhoksaa. Yaadaan du'eeran jedhee bar. Amma yeroo kana qosaan akkasiin qosama? Otoo qosaan hin jiraanne jireenyumti jiraachaa jirru kun hin jiraatama? Baay'ee qostaa dhugaa. Ani du'aa isaatti argame si hin rifadhe bara. Ati warra jiraatti dhabamee barbaacha qabuuf yaadde. Isa otoo jiruu dhaabbitti of keessatti badeessaa argitaa miti. Naaf hin galii. Mee qaamaan wal argine haasofna. Siif mijataa? Amma hojii tokkoon qabadhee jira. Yeroon ba'u siifan bilbila. Tole sin eega. Nagaan turi. Atillee nagaan turi. Ilaa, intalli kun booraa isiiftee ofii ishiitiif nagaan baatee galuu hin dandeessu. Kanaaf amma waan tokko goone. Yookaan arraba ishee keessaa murree gatuu qabna. Yoo carraa baasuu hin qabaatti ta'e immoo gatii harka ishee kenneef gadhiisa. Kanaaf amma yeroo ishee waajjiraa baatu hordofnee qabachuu qabna. Tole? Tole. Uffata kee jijjiirradhu ta'u hin deemna. Maalikdha suuraa beeksisaaf ta'u na kaase malee. Tole sin kaasa. Garuu waan ta'e tokko yaade. Maal yaadde? Sin kaasuu jechuuf sababa barbaadaa jirta miti inni? Miti yoon taane sinaaf. Maali kana hundaaf walitti deddeebisaa oollaa? Tole. Ariifadhuu waa yaaddee dubbadhu. Dhaabbanni kun reefu nu biratti hojii isaa beeksisaa jira. Garuu amma ammaatti dhaabbata hojii isaa beeksisiif hin agarre. Kana jechuun beekamtii guddaa hin qabu jechuudha. Lati sababaan barbaadu. Na xumursiisi kaa. Erga xumurtee yaada naaf laachuu dandeessa. Ati hin ta'u jennaan mirga kamiinaan si falmuu danda'a. Isa natti mul'isiitii dafii xumuri. Egaa waan haaraa kanaan hojjechuu keerra akka beekamtii guddaa argattuuf oomisha beeksisaa dhaabbata shaamboo garaagaraa hojjetan deemnee dubbisnee ambaasaaddara uffattee kana caalaa bareeddee moodela osoo taatee beeksistee kana caalaa beekamtii horatta. Laalati. Ati jalqabumayyuu akkan hojii kana hojjedhu hin barbaaddu. Kanaafiyyuu kanuma irratti nu hojjedhaa suuraa na kaase. Ani sin kaasa. Isa saamunaa fuula hawaasa keessatti hin beekamne dukkana keessatti of beeksisuuf hojjettamoo hawaasa keessatti of beeksisuuf hojjetta. Hawaasa kana keessatti beekamtii argachuuf waggaa meeqa sitti fudhata? Osoo shaampoo ta'ee jedhiitoo yaadi. Amma shaampuurra wayyee jettaa lati. Yeroo tokko tokkos yaada koo fudhadhume. Yooma si fayyadu dides si miidhu. Erga jettee ta'u itti yaada. Hojicha akka dafee xumuramu taasisi. Tola.
Laati lafa bunaa taa'in jira kuttume. Dafi sineeka. Tor. Dibisha. Waamichi kee irraa fi irraa bunaa qofa natti fakkaatu. Waan raajii sistema. Qoratichi du'eera naan jedhe. Maal? Namoo moo? Anis yeroo inni natti makee kana rifadhe. Deebii maaloo dafii natti himi. Onneen koo rukuttaa dhaabuuf jirti. Du'eera naan jedhe. Ani waan biraa natti maa jedhe inni isa dhaggeeffadha. Inni jaalala taphachuu barbaada. Kana booda iddoo wal jijjiirtanii jirtu. Maal akkamitti? Inni hidhama ati immoo qorattuu yakkaati. Waan waliin fakkaanne waliin fakkeessi. Akkamitti waliin fakkaatu? Jaalala keen qabamee onnee kee keessatti hidhamee jira. Ati immoo qorannoof jecha ulaalaphee keetiitti cuftee keessatti dararaa jirta. Ati immoo jaalalli utaaluu sitti fakkaate immoo kan salphaatti nama qabu. Gurbaan ofumaa dhamaa jira. Kan biraa immoo maal akkanaan jedhe. Tole. Akkaataa kanaan irbaata si affeera akkasiin hin jenne. Maal qabamoo oduu fariifattu suuta jettee na dhaggeeffatte. Hin beekta mitiiree. Tole maal siin jedhe. Booraan dhugaa qaba. Ililliiwwan kamuu makiin gaanii. Ati abaaboo jannataatiin naan hin jedhu seeta. Ati abaaboo jannataati. Haala kanaan bilbiluutti fufataanaan of eeggadhu. Maaltu ta'a? Anas haalli isaa bitaa natti galee. Shakkamaa fakkeessee waajjira isaatti si waamee si haasofsiisuu danda'a. Ati immoo of tuttulta taanaan yoo barbaade mirga sa'aatii 24 si tursiisuu qaba. Kana gidduutti immoo waan uumamu maaltu beeka? Dhugaa keetii wanti akkanaa jiramoo? Jiramoo? Bakki inni hin jirre jiramoo? Ani kana keessa harka hin qabu. Hin dhageenye, hin arge. Natti qosaa jirta miti? Dhugaas sobas of keessaa qaba. Garuu qoratichi nama gaarii fakkaata. Sodaatiin. Nanaasistee bara. Otoo dhugaa ta'e maal hin godhu? Waan ta'uu hin dandeenye dhiisi. Garuu guyyaa muraasa gidduutti sanuu dhimma yakkaa osoo qoratu yoomsi waliin taa'ee haasa'ee eenyummaa keessa dhugaa bara. Yoom qalbiin taa'ee siimboo kee argee akka inni si jaallatetu bitaa natti gale. Inni anas dhibeera. Du'eera moo maalan ta'e naan jedhe jettee? Tole, diizaayinicha maalirraan geessetta? Hin xumurre waan xiqqootu naaf. Ati maalitti jirta? Gaheen irraa eegamu ba'eera. Waan irra geesse bor yeroo kanatti arguun barbaada. Tole garuu borutti nan qaqqabsiisa jetteeti? Inni gahee keeti. Garuu bor waan hundi xumuramee arguun barbaada. Akka kwaaliti kontirooliitti otoo hin taane akka supparvaayizeraatti si taasaa jira. Bareera. Garuu guyyaa tokkotti sababan barbaadu. Ammatti hooggantuu kootiif sababa otoo hin taane hojii xumurameen dhiyeessuufii qaba. Kanaaf anis ragaa xumurameen barbaada. Naaf gala. Garuu ati waan hundumaa xumurteerta? Eeyyee. Gahee sirraa eegamu xumuriitii bor yeroo kanatti wal argina. Yeroo tokko yoo akkas ta'es malee hojiin hin hojjetamu. Ay lammii. Nan hordofin jedhee si'a meeqan sitti? Atis beekaanis tokkum. Balleesseera. Balleessaa isaa amma argite? Yakkisaa ammasitti mul'ate? Wanti kun hundi osoo hin uumamin maaliif hin gorsin? Wanti kun sin baasu jettee maaliif ittiin himin? Gorseera. Waan hin jedhin hin qabu. Wanti kun sin baasu wanti kun yakka guddaadha jedheedhaan. Tole naan jedhee ture. Garuu wanti hundi erga uumamee booda dhagaye. Argee bar gorsaa turte. Wanti kun booda wanta ulfaataa irra si buusa jettee itti himaa turte. Waa'ee biyyaa moo waa'ee dhalootaas kam yaaddu? Dhimmi namaa maaliif sin hin yaaddessu? Waan barbaadde jettee na arrabsuu dandeessa. Beekaan balleessaa isaatti gaabbeera. Achi keessattis yaaddoodhaan du'eera. Maaloo akka ba'uuf gargaari. Maaliif hin du'in? Haadha akka kun dhufuu wallaale? Kafana ittiin owwaalamtu ispoonsara siin ta'a siin jetteetti jedhin. Ibidda harka isaatiin qabsiise amma gubatee ittiin dhumutti furmaanni tokko hin jiru.
Maaloo giifti jilbeenfadhe si kadhadhu. Hin barbaadu. Maaloo giifti waaqaaf jedheeti gargaari. Achi baanaan ija kee arguu miteeti biyyatti keessa jiraattu keessa hin jiraatu. Na dhageessaa? Dhimmi isaa harka kiyyarra osoo hin taane harka seeraarra jira. Lammaffaan nan hordofin. Giifti. Akkam bulte? Nagaa buute akkam bulte? Jira. Waan irraa eegamu xumureera. Sirriitti ilaali. Qoosaa jirtu akka hin taane. Yeroo gabaabaa kana keessatti immoo. Qoosaan jiru. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Gama kwaalitii isaatiin amma danda'u hojjedheera. Gama ogummaa kootiin immoo wanta sirraa barbaadu guyyaa tokkotti arguu barbaada. Amaanuuf namatti ulfaata. Guyyaan tokko hin xiqqatu otoo guyyaa dabalataa anaaf kennite. Hojii hojjechuuf bakka kana jirra malee sababa tarreessuuf miti. Waan asirraa barbaadu ganama na beeksisi. Kanarraa kan hafe waan biraaf beellama qabachuu dandeessa. Lakki akkas jechuu barbaade miti. Baay'ee saffiste jechuu barbaade. Hojii tokko sababa ajajamteef utuu hin taane sababa kan kee ta'eef jaallattee hojjechuu qabda. Gaafa sana firiin harka kee irra ga'u guddaa ta'a. Dhugaa keeti. Namoonni hojjetaa jabaa dhaabbate kun qaba jedhu keessaa isa jalqabaa ture. Garuu jabina isaa keessatti akka kee kana saffisu ture. Yeroo baay'ee hojii saffisaan hojjetamurra hojii suuta jedhee hojjetamutu qulqullina qaba. Akka keetti sirrii ta'uu dandeessa. Akka kootti garuu hojii hojjettu kam akka kan ofii keetti hojjennan ariifattus suuta jettus bu'aan isaa wal qixa. Kanaaf xiyyeeffannoon koo nama gammachiisuuf otoo hin taane ofii kootii gammaduudha. Kanaaf hojii ati hojjettutti namni biraan gammaduu qabu? Lakki akkas jechuu koo miti. Yeroo tokko tokko dhamaatii nama gammachiisuuf gootu keessatti nama sana garaa gahuu dhiisuu dandeessa. Yeroo kana dadhabbiin kee gatii dhaba. Dhamaatiin kee yeroo kufaa ta'u immoo ofii keetii wal lolta. Kun gara abdii kutannaatti si geessa. Of gammachiisuuf gaafa hojjettu immoo milkaa'ina kee lakkaa borutti tarkaanfatta. Murtoo ajaa'ibaati. Waan hundaafuu otoo guyyaa lama nuuf kennite gaariin ta'u? Akka keetti ta'uu danda'a. Akka kootti garuu gahee supervaayizaraan bahaa jira. Amma adeemsa otoo hin taane akkaataa beeksisuuf itti qophoofteen baruu barbaada. Kanaaf boru waan irra geessee wajjin walitti deebina. Qananiin jireenyaa namni irraa fi bulfatu anaaf dharraa ta'e beeka. Gammachuun, milkaa'inni fi wantoonni kana fakkaatan anaaf sheekoo ta'aniiru. Jireenya wal xaxaa hawwii dharraa qofa ta'e hafe keessatti garuu faanni koo dhaabbatee imala koo addaan nan kuchisiifne. Carraaqqii koo keessatti guyyoonni baay'een halkan ta'eera. Ifti baay'eenis golgamaniiru. Isaan kunis jilba koo mudhukee faamilee humna koo dhumeef galaa ta'anii imala koo utuban malee karaa nan bulchine. Hardhas bir'anaa tokko malee jireenyaan wal dhaansu wal qabaa imala kootti fufeera. Lam. Suman argaa jira? Eeyyee buna dhuguufanii gadi ba'aa jira. Egaa buna dhuguuf ba'aa jirta ta'e maal hojjettanii dhokattee? Dhokachuuf miti. Bilbila dheetanii asitti maqee. Ati garam deemaa jirta? Anis buna dhuguun deemaa jira. Harka kee diriirsi kaa maaliif of duuba dhoksita? Uma baadhee hin jiru bara. Waan hawaasi dhoksiste fakkaateeti. Akka waan dhoksite garuu natti beekamaa jira. Naamani uumas hin dhoksine. Ija koo moo gurra koo namanaa? Utuu si ta'e isa kamiin amanta? Ija koo namana. Kanaafiyyuu
Waan ati gochaa turte gurra kootiin hin dhageetu hin taane ija kootiin hin arge. Kanaafiyyuu anis ija koo nama. Dhugaadha sitti fakkaate malee homaan goone. Anumaa bilbila haasa'ee giippitti deeffachaa jiru na argiteetu waan waa gochaa jiru sitti fakkaate malee homaan goone. Akkasii kanaafiyyuu akka tiija kee amantuun godhaanis. Dubbiin kun akka giiftii bira ga'u barbaadamte viidiyoo kee ilaaltee amanuu isheerra utuu yeroon si gaafadhu amantee gaariidha. Waa'ee viidiyoo maalii haasoftaa? Waan nu gidduutti dhumuu danda'u giiftii bira fudhachuu maaf barbaachise? Manni kun akka inni kaameeraa qabu hin beektu? Wanti kun giiftii bira darbee hamma dhaabbatichaatti akka deemu beektaa? Beeka. Dhugaa isaa natti himtu taateenaan beekuun kee maal fayyada? Amma wiidii fayyadamaa turte moo hin turre? Sirriidha fayyadamaan ture. Kanan kana godheef boqonnaa mataa koo barbaachaaf. Tole. Erga yoomii fayyadamuu eegalte? Jechuun araada biraa hin qabdu? Araada biraan qabu. Wiidii ergan fayyadamuu eegalee waggaa 8 darbeera. Maal? Ittumaan hin guddadhe naan jedhi ka. Waas gaafadhu. Devi, naik wajin Devi. Maalin calliste? Waan isii dagaddeessitti fakkaate moo? Gaaffii sin gaafadhanaan jettee itti fufi. Mee amma utuu gadadoo maatii kee mimmaan harmee fi eelaa abbaa keetii ijaan arguurra bakka itti dhokattee jireenya jiraachuu dandeessu bakka siif mijatu filadhu siin jedhanii eessa dhokattee eessa jiraatta? An kana baqa biyyaan ba'a. Rakkoo isaanii furuu hin danda'u taanaan faana fageeffadhee waan ittiin isaan gargaaruu danda'uun isaan gargaara. Siif filannoon kee sirriin isa kana. Murtoo isaanirraa fagaattee hafuura baafachuu qabda. Ani garuu isaan keessa jiraadhee isaan dagadhee jiraachuu filadhe. Naaf hin galle. Seenaa maatii keetii waliin wal qabatamu? Eeyyee, mee yaadi. Gaafa gadoon jireenyaas itti heddummate jireenya haaloo ba'uuf biyyarraa godaanta. Fagaachuu yoo baatte immoo biyyuma keessaa iddoo ta'e filatteetu jireenya eegalta. Maatii keerraa fagaattee gaddaaf gadadoo isaanii ijaan arguu dhabuu dandeessa. Garuu yeroo hundaa waa'ee isaanii yaaduun dhiistu. Otoo gurra kee of duuchite iyyuu isa gaafa dhageessu har'as dhageessa. Otoo qaroo kee of jaamsitees isa gaafa argaa turte sana yaadatteetu dhiphachaa jiraatta. Hamma kana taatee garuu jireenya haaloo ba'uu hin dandeessu. Namni godaannisa maatii ofirraa hin qabne hin jiru. Hundumtuu nama fuulduratti sobee kolfee dhoksaatti godaannisa isaa sukkuummachaa jiraata. Garuu maatiin kee lubbuudhaan jirumti. Utuu araada akkasii keessatti si arganii maal waan itti dhaga'amu sitti fakkaata? Gaafa satis utuu hin jaallatin maatii kee dhokachuuf dirqamta. Utuu jiraattii hin du'in kaleessa jiru turani. Har'a hunduu jibbaatee abbaa koo fi obboleessa koo qofaatu jireenya himachaa jiraata. Namni harkaa fi miilli isaa cancalamee nama isa gaafatu hin qabne sababa fooniif afuurri isaa ol keessa jiraateef qofa jiraateeran jedhamu. Lammi, dhukkubi keenaaf gala. Anis immoo seenaa si waliin wal fakkaatu qaba. Obboleessa koo hangafaa sababa araada garaagaraatiin nu biraa dhabe. Seenaansaa amma eegalee akka salphaatti waan hin sitti meeftu miti. Kanaaf guyyaa biraan sitti hima. Lammi, tasgabbaayi.
filannoo biraa dhabuun murtoo hamaa murteessuuf qofa osoo hin taane yeroo tokko tokkos akka waan gaarii murteessituuf si gargaara. Eeyyeen dhugaa keeti. Anis kanaafan murtoo kana ofirratti fudhadhe. Kunoo har'a jireenya qofaa otoo hin taane ofii koo jalaa yeroon dhugachuu barbaadu araada kanattan dhimma baha. Amma sadhiisiitii abbaa kee obboleessi keessa jiru. Ammaaf nu haa ga'u guyyaa biraa sitti hima. Baay'ee nama ajaa'ibda dhugaa. Amma immoo maaliin godha? Du'eera nan jetta? Yeroo tokko tokko uffata keessatti gaafa maraattu du'a jireenya sitti fakkeessa. Waa'ee maraatummaa maal yaasufta? Maraatummaan jaalala caalu jira. Jaalalaa fi maraatummaa maaltu walitti fida? Mee yaadime maraatu lafa dhukkuba isaa himatu dhageessee yookiin argitee beektaa? Hin beeku. Argitee jijjiiramni qaamaaf nafa qullaa ta'uu dhugaawwan baay'ee keessa isaa dhokseera. Sammuu isaa gaadi'eera. Garuu yeroo tokko tokko dhugaawwan dinqisiisoon afaan isaatii bahu. Kanaaf maraatuun keessi fayyaadha kan jedhamu. Waan nuti haasofne waliin maaltu walitti fidare? Cigoodhaan amma haasoftu maaliif waan jechuu barbaadde kallattiin hin jettu? Dhiifama. Qoosaa keessan dhimma qorannoo biraa barbaadu keessa gali. Yoo barbaachisaa ta'e yeroo biraa kaasnee haasofna. Mee akkami turtiin? Waan jechuu barbaadde naaf hin galle. Ati jennaan haa ta'u. Hundaafuu turtiin bareedaa ture. Akkamsi biraa? Bareeda na biraas. Dhimma haaraa tokko qabadheen isarratti mataan na dhukkubaa oole. Dhimma ulfaataa lamu? Yeroo tokko tokko waa'een uumama namaa kun na ajaa'iba. Yeroon taa'ee yaadu orgoggee wayii waan riimootiidhaan sochoosan natti fakkaata. Kun mudannoo addaa ta'uu qaba. Mee maaltu ta'e? Mee dhiisimi. Namicha tokko yakka wayii hojjetee kan booda amanuun isaan ollee ija jabaatee si falma. Ilmi namaa kun jaarraa kana keessa taa'ee waan sammuun isaa dhagaa ta'eef wallaale. Namummaa fi yaadni akkuma bifa keenya namatti garaagarummaa qaba. Namni hundi maaliif akka kootti yaaduu dide yookiin maaliif gaarii gochuu dide jettee namatti murteessuun gaarii miti. Inni dhugaadha. Garuu sadarkaa ifatamuu, doorsifamuu fi reebamuu irra gahuun qabudha. Uleedhaan amanee murtoon guddaatti murtaa'urra. Dhugaa jiru amanee adabbii isaa irrifachuuf otoo yaalii gaarii ta'a. Sin barbaadanaan jettee turte nagumaa fi wanti haaraa maaltu jira? Eeyyeen nagumaa fi qorannoo keenyattuma jirra. Gara ganama mana maatii isaa deemnee waan tokko tokko qorachaa turre. Waan argattan qabdure? Waan arganne. Yaadannoowwan isaa tokko tokko argannee tarii yoo barreessee kaayera ta'ii jennee sakatta'aa turre. Maal argattan? Sandaabilee nyaarraan faaroo kan kee hibboon hin dhumu mee akkami faaroo. Boojituu onnee koo situ na soora qalbii abaaboo jennataa laphee keetti na qabii. Jedhee walaloo yaadannoo isaarra akka galaanaatti dhangala'u. Magaalaa tokko waan harii deemu fakkaata. Eenyutu barreesse? Eenyudha isheen qalbii boojitee kun? Otoo kana qofaa ta'ee dhumee gaarii ture. Seenessi wayii immoo maal jedha siiti? Kan biraanis jira moo? Bilbila kootiin waan hankaasee jira. Siifan dubbisa. Kaamitti ittiin qalbiitti nama mammaaktee yaadatti nama haasofti. Anis cancala simbirroo sanaatiin ergan gaadhi'amee guyyoonni qaari'aniiru. Fiigduun akka billaachaa sun kutaa waajirichaa keessa sesseeqaa booruuwwan ija isheen manicha mimil'achaa yeroo asiif achi gugaatu. Lubbuun koo wargamtee jennata jaalala ishee keessa boqochuuf wargamti. Sammuun koo gaaffii toora naqee maaliif amartii morma isheetiin morma isheetti uffanniftee guntuta ishee lamaan gidduutti hin duutu. Otoo achitti duute awwaalchi ishee onnee ishee keessatti ta'a. Jedhee gaaffii na gaafatuuf deebii kennuu hin dandeenye. Kana caalatti fufuu hin danda'u. Nuti reefu qorannoo eegala malee mucaan dura dhabame.
Yaadannoo namoota argite? Eeyyin garuu ani kanan barreessu ka. Deebi. Deebi. Nutuu barbaannee dhabne. Dhiisii yaadaan baddeen argitu. Natti dubbattee? Maal qaba? Kaleessonni sun har'a utuu ta'an. Abjuuwwan baay'een utoo dhugaa ta'aniiru ta'e. Silaa dacheen kun jannata ta'a. Garuu dhugaa hin ta'in waan hafaniif dacheen kun si ol taate. Kaleessi baay'eenis akka kana. Inni sirriidha. Garuu eenyuuf barreesse? Maqaan nama barreesseef hin dubbisne? Maqaan argine. Garuu jechoonni akkasii yoo si ibsuuf barraa'an malee eenyuuf barraa'u jetteeti. Kana jechuun tarii jechoonni yoo si ibsuu danda'an jedheeni. Amma yaadannichi. Dhimma wal beellamne daganneerra. Isatti deebinu. Tole, innis waan tokko. Maaloo yaadannicha naaf kenna?